Jirra jirtu guyyaa muraasa keessatti sabiskiraayibii kuma takka akkamitti argatuu dandeenya? Chaanaala yuutuubii keenya akkamitti finnee feesbuuka keenya jala keenya hordoftoota feesbuuka irraa qabnu karaa yuutuubiitti harkisuu dandeenya kan jedhu viidiyoo kana keessatti bal'inaan waliin ilaalla. Namni aad fireendii isin gaafatuuf feesbuuka keessan jala dhufe yookaan fooloo isin godhuuf feesbuuka keessan jala dhufe kallattimaan akka qabee karaa yuutuubiitti fidu akkamitti godhuu dandeenya jettanii gaafii namoota baay'eeti. Anillee bifa viidiyootiin daqiiqaa 2-3 kan hin caalle keessatti akkamitti akka isin itti wal qabsiifatuu dandeessan isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Nagallee hin daganne akkam nagaa jirtan hordoftoota Oroomaan otoo karaa barumsaatti isin hin dabarsin duratti warreen chaanaala kanaaf haaraa taatan hundumti keessan sabiskiraayib godhaa. Chaanaalli kun chaanaala barumsaati. Viidiyoon gadhiisu guyyaa guyyaan ofuma isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notifiikeeshinii irra kaa'uu hin dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoon kunillee akka namoota baay'ee bira ga'uuf pilis laayik tuqaan isiniin jedha. Hamma kallattii maan karaa barumsaa isin dabarsa. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota walitti deebinee jira. Feesbuuka keessan keessa ni seentu jechuudha. Egaa feesbuuka keessan keessa seentanii bakka porofaayila keessanii kanarratti yeroo tokkoof irratti cuqaastu jechuudha. Porofaayila keessan irratti. Porofaayila keessan irratti eega tuttanii bakka kana isin fidaa jechuudha. Egaa bakka kana isin fidee asirratti add to history jedha. History fakkeenyaaf history haaraa isin irratti hidhatuu dandeessanii kana isin argisiisuuf miti ajandaan kee jechuudha. Namni aadii irraa qabdanii fi namni follow irraa qabdanillee jechuudha rakkoo hin qabu. Tokko jala kanatti illee isiniif baasa. Sanillee akkamitti akka itti sirreeffatan isin argisiisa jechuudha. Amma hundumaa walii galaan jechuudha bakka tokkotti argatuuf tuqaa sadeen kanarra dhuftanii cuqaastu jechuudha. Tuqaa sadeen fuula isaa dura jirurraa yeroo isin cuqaastan akkanatti isiniif ba'a jechuudha. Yeroo akkanatti isiniif dhufe maal gootan tokkoffumarra kan jiru kana edit bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu jechuudha. Asirratti eega cuqaastan akkanatti bal'atee isiniif baha jechuudha. Sana booda maal gootu jechuudha. Asillee waa baay'ee sirreeffatuu dandeessan baanaarii Facebook keessanii yoo karaa ittiin jijjiirratan wallaaltan asumaan jijjiirratuu dandeessanii porofaayila keessanillee karuma kanaan fakkeenyaaf adireesii waan garaagaraa waan barbaadan biyya keessan hundaa isin sirreeffatuu dandeessanii isin jedha. Kanaa miti amma kan isiniif qabadee dhufe waan ta'eef kana irruman isiniif bahee haa ta'u asirratti gadi buutu jechuudha. Bakki murteessan kunoo asi jechuudha. Asitti linkis jedha fuula duraa isatti immoo add jedha. Add bakka jedhu irratti kilik gootu. Egaa hordoftoota kiyya kunoo akkanatti fidee asitti dibna godhe jechuudha. Egaa inni bakka kana isin fidee social links bakka inni jedhu kana fuula dura qastiitu jira jechuudha. Kunoo public bakka jettu fuuldura qastii tanarratti kilik gootu. Sababni isaas namni baay'een akka arguuf namni FB irra jiru guutummaan guututti wanta isin asirratti raawwatan akka arguuf qastii tana fuula dura kana irratti cuqaastu jechuudha. Sana booda jala kanatti waa sadiitu isiniif baha jechuudha. Public irra yookaan jettan namoonni feesbuuka fayyadaman hundinuu wanta isin asirratti gadhiistan kana linkii kana hundumaa ni argu jechuudha. Yoo beekaa bira darban malee kallattimaan dhufanii sabiskiraayib isin gochuu danda'a. Sana booda kunoo gama gadii kanatti kan jiru fireendii kan jedhu kana immoo fireendii keessan qofaatu argaa kan gadii irratti only me kan jedhu kana isin duwwaatu arga namni biraa hin argu jechuudha. Public irra kaayattan ani amma public irra kaayatiin jira. Kunoo asirratti public jedhee naa bahee jira jechuudha. Egaa sana booda kunoo gadi buutanii add social link bakka jedhu kanarratti yeroo tokko ni cuqaastu jechuudha. Asirratti yeroo isin cuqaastan akkanatti isiniif baha jechuudha. Sana booda kunoo qastii tanarratti ni tuttu jechuudha. Qastii tanarratti tuttanii maalirratti akka hojjettuu barbaadan kunoo isin gaafata jechuudha. Instagramtu jira, Twitteratu jira, Snapchatu jira, YouTube jira, TikTokaa jira, achumaan immoo Twitteratu jira. Wanti hin jirtu jechuudha. WhatsAppinis jirti, Line jira. Waan barbaadan irratti ni tuqattu. Amma fakkeenyaaf YouTube barbaanne YouTube wal qabsiisuuf deemna waan ta'eef YouTube bakka jettu kanarratti kilik gootu. Sana booda kunoo akkanatti YouTube jedhee asirratti isiniif ba'a. Asirratti gadi buutanii maqaa YouTube keessanii otoo hin dogongoriin asirratti ni barreessitu jechuudha. Okay, ani amma mee asirratti haa barreessu maqaa YouTube kiyyaa jechuudha. Fakkeenyaaf Oroomaan jedheetuma haa barreessu asirratti. Kunoo amma ana asirratti barreesseen jira. Akkuma isin argitan Oroomaan jedhee barreessitiin jira. Sanirraa gadi buutanii website nuun jedha. Fuulduraa isatti public nuun jedha. Akkuma kan reefu isin argisiise kanallee tuttanii public irra kaayyattanii jechuudha. Akka namni baay'een linkii keessan kan arguuf. Website bakka jedhu kanatti maal guunna? Add website jedha. Website maal asirratti guunna jettanii kan na gaafataniif irratti cuqaastu. Sana booda amma kunoo maqaan kiyya ani maquman irratti barreessee jechuudha. Maqaa eegani achirra barreessee kunoo
YouTubni fakkii YouTubaa ufumaan asirratti naaf bahee jechuudha. Maqaa isa sirrii otoo qubee tokko keessaan dogongorii yeroo isin barreessitan kallattimaan asirratti isiniif ba'a jechuudha. Okay, sana booda maaltu nu hafe yoo irraa balleessuu barbaannellee remove goona asumaan. Amma linkii YouTube keenyaa fidanna jechuudha. Asirratti add social link bakka jedhu irratti maqaa barreeffannee asirratti immoo add website bakka jedhu irratti maal barreessina linkii YouTube keenyaa asirra kaayyannaa jechuudha. Kunoo amma asirratti website address nuun jedha jechuudha. Amma maal goonanu kallattii maan deemne linkii YouTube keenyaa fidanna. Nafaana bu'aa hangan linkii fidadhee dhufu. Linkii YouTube keessanii argatuuf YouTube kana keessa ni seentu jechuudha yeroo tokkoof. Karaa salphaa ta'een linkii fuutanii akkamitti akka achi keessan isin argisiisa. Sana booda jechuudha gubbaa kanarra ol dhuftanii profaayila keessan irratti cuqaastu jechuudha yeroo tokkoof. Sana booda your channel bakka jedhu irratti ni cuqaastu jechuudha. Eegasii akkanatti isiniif dhufa jechuudha. Kana namoonni baay'een ni beeka jedheen amanaa warreen hin beekneef barumsa haa ta'u jechuu fi kan beektanillee share godhaa obboloota keessan kan linkii YouTube akkamitti akka copy godhatan hin beekne jira karaa isa sirrii ta'een. Amma sana booda mana video bakka jedhu fuula duratti jechuudha qalamaa jira. Mallattoo qalamaa kanarra yeroo tokkoof ni cuqaastu. Tole hordoftoota fi kabajamtoota kunoo akkanatti as na fida jechuudha. Name jedha maqaa asiin jijjiirrachuu ni dandeessa. Maqaa YouTube alleeti handilii asiin naa baasa. Kanaafuu nu maal barbaanna linkii YouTube kanaa fudhatu barbaanna waan ta'eef channel URL bakka jedhu kana fuulduratti mallattoo copytu jira. Copy goota yeroo tokkoof click gootanii sana booda kunoo jala kanatti copy naan jedha jechuudha. Amma copy ta'ee jira. Amma guutumatu as keessaa ni baana. Eessa keessa deemna? Facebook keessa deemna jechuudha. Bakka reefuun tana irratti dhaabnee biraa deemnetti deebinee jira. Kunoo amma asirratti website address naan jedha. Kanaafuu amma asirratti yeroo tokkoof ni cuqaasa jechuudha. Sana booda sakandii takkaaf bakka duwwaa kanarratti jechuudha website address bakka jedhu kanarratti sakandii takkaaf akkana quba keessaniin gadi qabdan. Sana booda paste bakka jedhu kana isinii baa irratti cuqaastu. Amma linkiin keenya bifa hin eegamneen asirratti nu galee jira jechuudha. Kun akkuma argitan mallattoon global addunyaa asirratti bahee jira. Linkiin kiyya handilii isaa waliin asirra naa bahee jira. Yoo irraa gubuu barbaadan remove bakka jedhu tana tuttanii irraa gubdan. Kan olillee maqaan ani maquman itti barreesse YouTube nufumaan asirratti bahee jechuudha. Sana booda isin eega kana hundaa'u akkanatti xumurtanii maqaa keenya maqaa YouTube keenyaa seeraan kaayannee jira. Linkii YouTube keenyaa seeraan maxxanfannee jira. Sana booda macarrasha irratti maaltu isinirraa eegama? Gubbaa kanarratti save bakka jettu tana tuquutu isinirraa eegama. Save tuqeetiin jiraan amma walumaan eegganna jechuudha. Eessatti akkana deebisu. Egaa hordoftoota kiyyaa akka bifa hin eegamneen bifa ajaa'ibaatiin bifa nama gammachiisuun kunoo asirratti naaf galee jira jechuudha. Kunoo Oromaan jee fakkii yookaan mallattoo YouTube uf duuba kaa'ee naa dhufee jira. Linkii YouTube kiyyalleen kunoo akkanatti jala galee jira. Hordoftoonni keenya hoo akkamitti Facebook keenya jala gizee dhufan linkii kan argatanii dhufuu danda'an kan jiru bakka inni taa'u walumaan ilaala. Mi'a nama fakkeenyumaan isin argisiisa hordoftoota kiyyaa Facebook page fi akkasumas Facebook profile irratti illee jechuudha gosa tokkotti mul'atu jechuudha. Akkamitti akka mul'atu sin argisiisa. Amma kuni Facebook profile jechuudha. Irratti cuqaastan profile makeessa kanarratti yeroo tokkoof click gootu. Sana booda akka kanaan isinii dhufu hordoftoota kiyya. Mee hordoftoota keenya biratti chaanaala keenya akkamiin mul'ata kan jedhuufin isiniin jedhe. Eega akkanatti profile keessan jala dhuftanii kun amma linkii YouTube asirratti galtee jirti jechuudha. Namni fakkeenyaaf Facebook kiyya jala dhuftan asumaan linkii tanarratti yoo cuqaastan kallattimaan chaanaala keenya keessa isin fudhataa jechuudha hordoftoota kiyya. Haala kanaan namoonni fireendota karaa Facebookaatiin baay'ee qabdan linkii keessan as jala keessan jechuudha. Kallattimaan hordoftoonni keessan gara YouTube keessanii dhufanii maatii isiniif ta'uu danda'anii jechuudha. Page irratti hoo akkamiin mul'ata kan jedhu isin argisiisa page irratti illee nafaana bu'a. Kuni amma page kiyya jechuudha hordoftoota kiyyaa page Oxygen Media Network jedhu kuni page kiyyaa jechuudha hordoftoota kiyyaa mee isarratti illee isin argisiisa profile keessan kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee dhufaa jechuudha. Namoonni Facebook kiyya jala seenan hundumtuu maal argatu kan argatu jala kanatti fakkeenyaaf bakka follow jettu sana asirratti kun akkuma argitan watch now bakka jettu tana argattu jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti namoonni cuqaase hundumtuu kallattimaan gara YouTube keenya keessaa fudhata. Achumaan subscribe gochuu ni danda'u jechuudha. Achiin maatii isiniif ta'uu ni danda'u jechuudha hordoftoota kiyya. Kun egaa waan baay'ee namoota YouTube irra hojjetaniif baay'ee waan barbaachisaa ta'u keessaa isa tokko jechuudha. Namoonni followers baay'ee gara Facebookaatiin qaban jechuudha. Kallattimaan gara YouTubetti namoota harkisuu ni danda'u jechuudha hordoftoota kiyya. Waan gaggaarii yoo isin hojjettan namoonni karaa kanaan dhufee isin hordofuu ni danda'a jechuudha.
Kana hunda eega xumurree hordoftoota kiyyaa fakkeenyaaf chaanaalli keenya kun hordoftoota keenya biratti akkamitti mul'ataa jennee yoo shakkine jechuudha irratti hin deebifannefaa jennee yoo kan shakkinu taate akkamitti akka hordoftoota keenya biratti itti mul'atullee ilaaluu ni dandeenya. San ilaaluuf jechuudha tuqaa sadeen kanarra dhuftanii yeroo tokkoof asirratti kilik gootu. Sana booda haala kanaan isin dhufa. Kuni gaa warra peejiiti hordoftoota kiyya. Yeroo inni akkanatti isin dhufe bakka view as bakka jedhu kanarratti cuqaastu mallattoon ijaata irra jirtu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda kun bakkuma reefuu sanitti nu deebisaa jechuudha. FB'n keenya kun amma yeroo nama bira dhaqee hordoftoota keenya bira dhaqee haala kanaan itti mul'ata jechuudha hordoftoota kiyya. Haala kanaan sirreeffattanii isinillee followera karaa Facebookaatiin qabdan gara YouTube keessanitti harkisuu ni dandeessu jechuudha. YouTube keessan guddatullee carraan isaa baay'ee bal'aadha jechuudha hordoftoota kiyya. Haala kanaan akka sirreeffattan isin beeksisa. Mee amma watch now bakka jedhu kanarratti cuqaasee chaanaala keenya keessa ni galcha moo hin galchu ka jedhuun irratti cuqaasee isin argisiisa jechuudha. Watch now bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik godha. Sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan kunoo chaanaala keenya keessa isin fudhate jechuudha. Amma linkii Facebook jala jirturra yeroo cuqaasee haala kanaan as na fidaa jechuudha. Namoonni tokko gaa isin yoo email isin gaafateen beeku malee hordoftoota kiyya Google keessan banaa taanaan haala kanaan asitti isin fida chaanaala kiyya keessa isin fida kun akkuma argitan kun chaanaala kiyya haala kanaan jechuudha. Facebook fi YouTube keessa walirratti hidhuu dandeessu jechuudha hordoftoota kiyya. Asuma warreen chaanaala keenya hin beeknelleen hundumti keessanuu subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jedha kan gara Facebookaatiin hordofaa jirtanillee haala kanaan karaa YouTube keenyaa dhufuu hin dagatinaan isiniin jedha. Mata duree viidiyoo jedhu kana irra cuqaastanii jechuudha. Viidiyoo hanga ammatti hanga dhiisee keessa waan barbaadan sirreeffatu ni dandeessaniin isiniin jedha hordoftoota. Baroomsi har'allee kana fakkaata akka isin gammachiisuuf akka warra baratan abdiin qaba. Maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala dinqii fi barsiisaa keessan jajjabeessuuf chaanaala kana subscribe gochuu hin dagatin. Akkasumas viidiyoon dabalataa akka ofii isaatiin isin dhaqqabuuf hordoftoota kiyya mallattoo notifiikeeshinii tanarra kaa'uu hin dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoon kun akka namoota baay'ee bira ga'uuf obboleeyyan like tuquu hin dagatinaan isiniin jedha. Hiriyoota keessaniif share godha. Yaadaa fi komii qabdan bakka isiniif hin galin komentii jalatti naaf barreessaa isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.